Ergaa kana obboleessa kee muslimaa kan hin salaanne ka salaata yeroo garii salaataa yeroo garii dhiisusaniif dabarsime ergaa kana isaaf dabarsuudhaan atillee ajrii guddaa argatta. Hara guyyaa Jum'aatii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irratti salawata buusuudhaan eegalla. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Salata salatu dhiisuu keetiin salata salatu laaffisuu keetiin jireenya kee wantoota armaan gadii kanatu mudata. Tokkoffaa islaamummaa keessaa baata. Salata dhiisnaan ati muslimaa miti. Daangaa islaamummaa keessaa ni baata. Namni tokko muslima ta'uu kaafira ta'uu jidduu wanti jiru maalidha? Salata dhiisuudha jedhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf kaafira taata. Jireenya kee ka duniyaatti wantoota armaan gadiitu si mudata. Tokkoffaa qalbiin kee cinqamaadha. Qalbiin kee gammachuu yookaan raahaa keessaa hin argatu. Lammaffaa jireenyi kee jireenya dhiphooti. Rabbi subhanahu wa ta'ala nama zikrii kiyyarraa salata kiyyarraa nama fagaate yaadannoo kiyyarraa nama fagaate jireenya duniyaa kanatti jiruu dhiphaa jiruu cinqamaa isa jiraachisnaa jedha. Sadaffaa riskii argatuun illee sitti ulfaata. Jireenya kee keessatti maaltu akkasii ulfaataa jiru maaltu akka riskii yeroo baay'ee sitti jabeessaa jiru ati argaa jirtu garuu salata laaffisuu keettu kana sitti fide salata deebi'i. Inni arfaffaan shayxanaaf bitamaa taatee shayxana jala kuuftee hafta. Shayxanni sirratti mooha shayxana jalaa baatee hin dandeettu. Shayxana jalaa baateetiin sammuu kee qalbii kee waan garagaraatiin of gammachiisuu hin dandeettu. Shayxanni si to'atee waan jiruuf kana akkasitti fide maali? Salata dhiisuu keeti. Salatatti deebi'i. Qabrii keessatti illee azaba qabriitu si eeggata. Nama salata dhiise qabrii keessa azabamaa jedhani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganda cinqaasan sababa salata daqiiqaa 5tti salaattu tana dhiisuutiif jecha azaba qabrii sanii argataa jirta. Salatatti deebi'i. Baradhuutiin salata daqiiqaa 5 tana hin dhiisini mee hagamsi ulfaatti. Akiratti ammoo sababa ibiddaa sitti ta'a. Ma salakakum fi saqar qaaluu lam naku minal musallin. Warri ibiddaa maaltu azaba kana isin seensee jedhamaniitiin yoo gaafataman maal jedhanii deebisanii warra salatu irraa hin turree jedhanii. Warra salatu ta'uu dhabuun isaanii maal isaanitti fide azaba akka seenan isaanitti fide. Akkasiin ta'in salaanni sitti ulfaatu daqiiqa 5 daqiiqa guddaa miti kootu salata kana eegale. Salatatti deebi'i. Salata irraan fagaatiin Rabbi siif haa laaffisu. Rabbi salata walis si haa urgeessu. Shayxana salata sitti jabeessu. Qalbii kee ka salata irraa si fageessitu Rabbi siif laaffiseetiin ibaada si haa deebisu. Qalbii keetiif ibaada walitti Rabbi haa urgeessu. Du'aa'ii tana sirritti amiin jedhi atillee Rabbiin sirritti kadhadhu. Ammuma viidiyoo erga dhageette irraa qaama kee dhiqadhuutiin gara salataa deebi'i. Rabbi si haa milkeessu. Duniyaa akiratti illee osi haa fuudhu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.